nagaa keessanii ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan kun inni Ramadis qaqqabu arrammoo haala kana fakkaatuun gara keessanitti dhiyaadheera maaliif yoo jettanii ayyaana waggaa bagatti isin ga'e jechuun dhufee Merry Christmas baga dhalachuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos nagaadhaan fayyaadhaan ittiin isin ga'e ayyaanni kun immoo kan gammachuu kan jaalalaa kan tokkummaa kan waan hundumaadhaan immoo itti milkoofnu nuuf haa ta'u egaa ayyaana waggaa gaarii ayyaana waggaa maatii keessanii wajjin firoota keessanii wajjin haala gaariidhaan akkasiin ayyaaneffattan abdii guddaan qaba namooti maatii kootti eda'amtan hundumtummoo bagattiin isin ga'e jechuun dhufee chaanaalii kootiif haaraa warra taatan immoo baga nagaadhaan gara maatii kanaatti dabalamtanii chaanaalii koo Oromo ko kan jedhu like share subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa egaa haala ayyaana waggaa kana fakkaatuun dabarsaa irra ganama kana maatii kootii wajjiniin egaa isiniinis immoo bagattiin isin ga'e jechuun asiis dhufee egaa ayyaanni waggaa waan hundumaan kan milkooftan isiniif haa ta'u gama kootiin ayyaanni kana fakkaataa isin biraas akka inni kana fakkaatu abdii guddaan qaba ayyaana gaarii isiniif haa ta'u bakkuma jirtanitti nagaadhaan naa tura.